Magaalaa Finfinnee keessatti hojiilee misoomaa hedduun xumuramanii tajaajila hawaasaa fi banaa taasifamaniiru. Hojiilee misoomaa kana keessaa immoo iddoon bashannanaa yookiin hawaasni fi akkasuma imaltoonni aaratti galfatan isaan tokkodha. Naannoo Meeksikoo yookiin caffee aannaniitti argama. Iddoon amma jiru kun iddoo bashannanaa imaltoonni fi akkasuma jiraattonni magaalaa aaratti galfatanidha. Iddoowwan bashannanaa akkasii ijaaramuunsaa jiraattota naannichaaf akkasumas immoo imaltoota karaa deemanii faayidaa maalii qabu kan jedhu isin daawwachiisuu fi yaada jiraattota akkasumas immoo yaada imaltoota naannoo kanatti boqotaa jiranii dubbisnee kan isin biraan geenyu ta'a. Magaalaan Finfinnee bara 2004 yeroo argu naannoon garaagaraa kan balfaan guutamee ture. Balfa adda addaa daandii irratti akka hin taane gatame karaan deemsaallee nama rakkisa. Saayinasiif nama qabsiisa. Cincaan karaa jechuudha. Daandii irratti fincaa'u. Wanni adda addaa daandii irratti gatu wanna qoshashaa qe'ee keessaa ba'u jechuudha balfa adda addaa. Wanni kun har'a garuu hin jiru. አሁን ላይ ብዙ ነገር ለውጥ አለ በየቦታው ይሮማ ከና በከወን ገራገራቲ ጅጅረማ ባየቱ ጅራ አኒ ዲማፋናኖ ከሚሴራ ዱፌ ኢጆሌ ኮ ወጅን በከ ከነቴኝ ቦቀቻ ጅራ ኤዶን መገሪሳ ከሲ ጅራቹን ኢሳ ነማ ከሚፍዩ ኒ ፈየዳ ካናንዱራ ኤዶ አከሲ መጋላ ፍንፍኔ ከሰጥ አርገቹ ረክሳ ቱሬ ከሌሰ በከ ከነ ኮሲቱ ቁመቴ ሃለ በርፈ ገራገራቲን ቁመቴ አስታ ቱሬ ሀረገሩ አለነማቱ በከ ከነታዬ ከናፍ አለነማ በከ ከነ ጋፈታው ነማ ገመቺሳ ነማቲ ቶላ Bakki bashannanaa naannoo Addabaabaayii Meeksikoo yookiin caffee aannaniitti hojjetame kun bakka imaltoonni fi jiraattonni itti aara galfatan akkasumas bakka harkisa turistootaa fi dargaggootaaf carraa hojii uumedha jechuun jiraattonni magaalaa Finfinnee AMN Pilaasitti himaniiru. Dargaggoonni hedduun kanneen barnoota baratanii hojiilee mootummaa mana rakkachaa turan amma carraa uumetti fayyadamanii jechuudha. Bakkeewwan hedduutti hojiiwwan garaagaraa irratti bobba'anii hojjechaa jiru. Inni kun dargaggootaaf carraa gaariidha. namni hanga transportii argatutti shaayii bunaa jechaati yeroo isaa dabarfata yookaan immoo transportii isaa eeggata achiin booddee immoo yeroo waan barbaadu sana argateeti haara galfateeti achiin booddee immoo gara dhimma ittaanu yookaan immoo imala isa barbaachisutti deemaa jechuudha. ለኛ ጥሩ ነገር ነው. nuuf waan gaariidha iddoo kanatti hojjannee jireenya keenya gaggeeffanna iddoo bashannanaa kana dhufuun namoonni baay'een suura ka'u nuuf ammoo madda galii keenya hawwata turistiif illee bakki kun barbaachisaadha sharafa adda galii adda lammata immoo warrumta sittamma namoonni kana hawwachuudhaaf itti guyyaa boqonnaa isaanii bakka kanatti bashannanuuf dhufu yeroo asitti bashannanuu dhufan immoo galii warra asitti hojjetatan kana warra hojii hin qabne illee carraan hojii banamu babal'ateera. Bakkeewwan bashannanaa magaalaa Finfinnee iddoo garaagaraatti hojjetaman kun qabeenya hawaasaa waan ta'aniif jiraattonni magaalichaa kunuunsuun dhaloota gara dhalootaatti dabarsuu qabu jechuun jiraattonni magaalaa Finfinnee AMN Pilaas dubbisee dhaamaniiru. Jiraattotaan kanan jedhu hojiilee misoomaa kanneen akka eegan qulqullina isaanii yoo eeyne bara dheeraa turuun dhaloota tajaajiluu danda'u. Wanti amma hojjetamaa jiru kun kan mootummaa qofa osoo hin taane kan uummataati, kan dargaggootaati, kan hunda keenyaati, kan hawaasaati jechuudha. Isa kana immoo qabeenyi kun kan kiyya erga ta'ee kunuunsuudhaaf dirqama nan qabaa jechuudha. Waan kun gaafa hojjetamu hundumti keenya iyyuu itti hirmaannedha. Hundumti keenya iyyuu harka keessaa qabnaa jechuudha. Kanaaf immoo qabeenya keenya akka ta'etti qabeenya keenya kana immoo maal gochuutu nurra jiraata jechuudha. Kunuunsuu fi dhaloota itti aanuufis illee dabarsuudha.